Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha warroonni hin beekne yoo jiraattan kennaa jaalalaan jedhama. Warroonni mana kee hammaatii hin taane koottaa maatii ta'a kennaa jaalalaa wantoota nama gammachiisuu fi wantoota nama bashannansiisuu akkasumas odeeffannoo adda addaa kan isinii qabadhee dhufu ta'a. Isiniin jedha warroonni duraan turtan guddaa galatooma isiniin jecha galanni keessan bilisummaa yaa ta'u isiniin jedha uummata qaalii uummata jaalalaa isiniin jedha akkasumas warroonni koomantiidhaan na jajjabeessaa fi akkasumas like share gootan guddaa galatoomaa isiniin jedha galanni keessan bilisummaa yaa ta'u isiniin jedha. Egaa mata dureen arrasini qabadhee dhufetti amma dhumaa isaana wajjin turaadha isiniin jedha. Akkuma beektan mucaa kana namni wallaaltan hin jiru Xaayiroo Tokkummaa jedhama. Mucaa qaxalee mucaa lafaa dhufaa mucaa qabsaa akkuma beektan Suudaan Arabiyaa jiraata isiniin jedha. Egaa waggaa tokkoon dura Suudaan Arabiyaa akkuma beektan lammiiwwan keenya baay'ee mana hidhaa keessatti kan darartee fi akkasumas qeerroowwan keenya mana hidhaa keessatti kan wal gurtee baay'eetu jira kan hin dagatamne. Gimmaashni kan dhibame gimmaashni kan lubbuudhaan achi keessatti darbee gimmaashni kan kara biyyaatti reegalee gimmaashni immoo kan agaa ammaa achi keessa jiraatanii hedduu jira akkuma beektanii. Wanta haaraa miti isiniin jedha. Egaa Xaayiroon Tokkummaa mucaa qabsaa mucaa lafaa dhufaa mucaa qaxalee mucaa oromummaa ofiitiif falmatu gandasaa osoo hin ta'in nama oromummaa ofiitiif nama amantiif nama hin qoonne nama oromummaa tokkichaaf falmatudha. Mucaa kana akkuma agartan mucaa lafaa dhufaa mucaa xiqqaa kana mucaa yeroo hundaa hin beektu karaa sooshaal miidiyaawwan bifa karaa tokkoffaan keessattuu yeroo baay'ee isiniin jedha. Egaa maaltu mudate jechuun keessaa hin oolu. Warra ollaa wajjiniin ijoolleen mana hidhaa keessatti yeroo baay'ee bakka hundattuu warri ollaa nuuf hin tolan ni beektu. Bakka hundattuu naannootti yoo ta'es bakkuma hundattuu isaan wajjiniin nageenya hin qabanii jarri maraatudha. Akkuma beektanii osoo dhugaa rabbi Oromoon nama hin tuqu xunnaan achi hin dhiisu malee jechaadha. Osoo ati nagaadhaan teechuu osoo waa'ee isaanii dubbatin waa'ee keenya dubbatus hin jedhu. Osoo maqaa isaanii dhahin maqaa keenya dhooftas hin jedhu. Ofumaaf dubbii nama bakka jedhanii akka sareessan namatti duutu jechaadha jarri. Kanaaf mucaa kanas maaltu qunname jechuun keessa hin oolu. Mana hidhaa keessatti ijoolleen warra ollaatii fi Oromoon keenya achi keessatti walitti bu'anii egaa yoo walitti bu'anii akka carraa ta'e inni biraayyuu hin jiru. Riba hin kaa jedhe sagalee isaa tokko dhaggeeffadheen ture. Saniin booda walitti bu'anii yoo raawwatan xiqqoo namatti ulfaata. Ijoolleen keenyaa fi suni achitti wal rukutanii achitti egaa namni oromummaan fakkeenyaaf dhiinni kee tokko asitti si biratti yoo rukutamu yookaan ijjiin taane alagaadhaan yoo ilaalamu jaalattee osoo hin ta'in dhiinni dhaqeetu atti si buusa. Innis akkuma nama tokko oromummaa isaatiin nama falmatu waan ta'eef ijoollee wajjiniin karaa ijoollee warra soddaa keenya sana wajjiniin warra rukutanii isaan immoo ni miidhamanii kun ijatu badee kun ilkaantu cabe jedhanii. Egaa achumaanii waan maashni ilkaantu cabee ilkaan kun ijatu buruqqeedhanii kan ija buruqqesanii gamma Xaayiroo immoo waggaa 5tti faradame garuu waggaa 5 ka hidhamurra birrii 50,000 akka Saawudiitti jedhanii isa kaffaluu wayyaa jedhanii. Kanaaf uummata Oromoo mucaan kun oduu sin jirtanu dararamaa mucaa qaxalee waggaa 5 jechuun mee ilaala waggaa 5 jechuun. Kanaaf loomiin soddomni nama tokko baadha nama soddomaaf geexidha akkuma jedhassanii hundi keessanuu warroonni sagalee kiyya dhageechan kana mucaa keenya kana obboleessa keenya kana akka gargaaru biyaansi maallaqa qabnurra birrii 100 tokko yoo kennine maallaqni isaan gaafatan tun baay'ee salphaadha. Akkasii waggaa 5 jechuun ilaalaadha isiniin jedha. Tanaan durayyuu waggaa tokko naannoo waggaa 2 deema shoortaan harka haala malee ammaatti Suudaan Arabiyaa keessatti yeroo san qabame dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Mucatti qaxalee reef lafaa dhufaa mucaa lafaa dhufaa kana waaqayyo bakka rakkinaa san keessa si baasu obboleessa kiyya rabbi hunda danda'aadha waan ta'eef harka diinaa keessa isiniin jedha. Akkasumas immoo uummanni Oromoo gargaaraadha isiniin jedha. Egaa rakkataa keenyas
kan dhibames numatu fayyifataa kan rakkates numatu gargaarataa kan dhibames numatu mana yaalaa geeffatee fayyifataa kan rakkates numatu gargaaraa Oromoo walii gaachana akkuma jedhasanii akkasi siniin jira maal godhu garuu of eeganii hin danda'anii kaayyoon inni biyyaa beef hojjedhee tan jijjiirama maatii kiyyarree jijjiiree biyya kiyyarree jijjiireedheeti. Egaa silas jireenyi akka ofii yaadan namaan taatu oolachuu namni abbaan anamma akka kootetti natti adabuun jedhu garuu maal godhu gisee tokko jireenyi waan hunda qaba gaaris ni qaba hamminyas ni qaba kanaafuu gaarummaadhaaf waan hunduu galata waaqayyoo jechuudha. Wanti hamaan isoo sitti dhufe wanta gaarii bichaa yoo sitti dhufe waaqayyoo kee galateeffachuu hin dandeechu jedha maaliif faallaa waliiti jedha gaariin argamuuf badaan jiraachuu qaba badaan jiraachuuf immoo gaariin argamuu qaba jedha maaliif waaqayyoo kee galateeffachuu hin dandeechu kanaaf wanta gaarii si argite badaa si argite galata waaqayyoo situ beekaa jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbiin mucaan kun baay'ee tokko nagaddisiise maal akkan jedhee dubbadhu gadda laphee namaa cabsuudha. Mucattii qaxaleeleef lafaa dhufaa kana dhugaa kan akkasaa maatii isaatirraa iyyuu kan bayyuu muti biyya isaatirraa iyyuu kan bayyuu muti hundi keenya uga rakkumatu biyya nama baasaa hojjennee jijjiiramnaa akkasumas maatii keenya jijjiirraa ofiisni jijjiirraa jenneeti. Maal godhu akka ofii yaadan hin ta'u yoomiyyuu jireenya akka namni yaaduun hin ta'u akka ofii jedhee fi akka waan jedhe malee garuu immoo oolee hin bullee wanta akkanaa isa qunname amma duraan waggaa tokko ol yoo xinnaate hidhamee jira dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf uummanni keenya ijoolleen akka gargaartanii gareen hidhamee jira. Garee sanirratti hundi keessanuu damoosaa keessanirraa birrii 100 yoo kennitan wanta namatti ulfaatu muti mucaa kana deeggarree akka bakka diina san keessaa bahee kara biyya isaa galee maatii isaatiin fi biyya isaatti nagaan galuu abdii qabna. Akkasumas warroonni immoo maallaqa hin qabne warroonni gargaaruu hin dandeenye kadhannaa keessaniin bira dhaabbadhaadha. Yeroo maallaqa nama gargaaruu maallaqa qofa osoo hin ta'in kadhannaa keessan fakkeenyaaf kadhannaan nama tokko nama hundarraa kan nama tokko irraa fudhatamuu danda'a kaarraa hafuu danda'a waan ta'eef kadhannaa keessanii yaadadhaa isiniin jenna. Uummata qaalee uummata jaalalaa Oromoo galaanaa osoo nu jirru akkamitti mucaan qaxaleen kun harka diinate sababa Oromummaa isaatiif waa biraati muti bakka hundatti kan jibbamnu dhiigni keenya silas ni mi'aa nuti nama xunne osoo hin ta'in dhiiga keenyatu jaratti mi'aa waan ta'eef kanaafuu inni Oromummaa isaatiif dararaan kun hunda irra ga'e waan ta'eef akka gargaartanii isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha. Gaa maal godhu baay'ee tokko nama gaddisiisa akkuma agarta suurassa baay'ee mucaa xiqqaa mucaa qaxalee mucaa reef lafaa dhufaadha. Egaa kan akkasaa barumsa barataa biyya isaatirra jiraata. Egaa maal godhu ni hojjanna ni guddanna ni jijjiiramna jedhee biyya isaatirraa bahee garuu jireenya akka inni yaade isaaf hin taane akka yaada silas namaan ta'u waan ta'eef akka rabbii fi akka ofii jedhe ta'a jireenyi gisee tokko bakka guddaatti yookaan bakka akkanaatti ittiin jijjiiramaa argadha yoo jedhan faallaa nama jala deebi'a. Fakkeenyaaf ijoolluma biyya Arabaa keessa hojjennee jijjiiramnee maatii keenyarree jijjiirra jedhanii yeroo baay'ee wanti isaanii inni yookaan qaama isaanii irru yookaan lubbuu isaanii darbe yookaan hiriyoo hedduudhaaf bakka jireenyi isaaniitti faallaa isaaniitti ta'ee argama jechaadha. Yeroo baay'ee akka nu yaadnu osoo hin ta'in akka waan yaadeef jechaadha. Kanaaf kan waaqati ta'a malee kan namaa hin ta'u gaarummaadhaa fi kan isarree bakka rakkoo sanitti kara fuulduraatti ifa arguu danda'a waan ta'eef gargaara isiniin jenna uummata qaalii uummata jaalalaa isiniin jenna. Gargaarsi akkuma beekamu gareen karaa WhatsAppitiin karaa Telegiraamitiin hidhamee jira. Hundi keessanuu haga qabdanirra gargaara isiniin jedha. Mucaa qaxalee lafaa dhufaa kana dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa maal akkan dubbadhurree na harka badaa jira maal godhu silas jireenyatu kana qaba. Kanaaf gargaara isiniin jedha. Warroonni gareetti hin dabalamne kutaa garee karaa WhatsAppitiin dabalamaatiin gargaara isiniin jenna dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa gani beektu.
dararaan mana hidhaa san keessa wanta biraa badii biraa dabalatanii isatee akka duraaniittu ijoollee keenya waan godhaa ba'an hin beektu waan ta'eef arginee sagalees ta'aa turre warroonni sagalee ta'anis hedduu jira. Garuu haga ammaa wanti jijjiirame tokko hin agarre yaa badii irratti badii dabalaa taatee kunis yaa garuu isaanii akkasitti waan annoo jedhanii fi carraa kanatti immoo argamanii fayyadamu mucichi abbaan ijii jalaa inni ba'e iji buruqisuun birrii yoo kana kenneef ta'e dhiisuu danda'a. Sababni isaatis waggaa 5 hidhame mucaasanii waan dabalu tokko hin jiru waan ta'eef kanas immoo waggaa 5 jechuu mee ilaala. Waggaa 5 jechuu dhimee nama tokkooti. Baay'ee ulfaata jireenya biyya namaa keessa sanuu mana hidhaa san keessa waggaa 5 dhiisatiin jiini 5 waga ulfaatu yoo hojii hin qabaanne hojii dhabdee mee oduu bakka mana tokko riftii boqonnaa tokko teeche hagam akkasitti ulfaatu hundi keessanuu ni beektu waan ta'eef kanaafuu mucaa kana harka diinaa keessaa baasaa isiniin jennaa. Warroonni maallaqa qabdan maallaqa keessanii warroonni maallaqa hin qabne kadhannaa keessanii fi du'aa keessanii keessattuu immoo baatiin kun baatii ramadaanaati waan ta'eef mee warroonni musliimaa amantii keessanii du'aa godhaaf isiniin jenna. Dhugaa mucaa qaxalee kana baay'ee nama gaddisiisa. Isiniin jedha uummata qaalii uummata jaalalaa inni amantiif kutaan osoo nama hin qoodin nama oromummaa ofiitii dhaabbatudha. Yaa maal godhu silas isiniin jedha yeroo baay'ee ni agarra. Wanni inni dubbatuu fi gochi inni agarsiisu nama gandaa osoo hin ta'in nama oromummaa ofiitiif ammarree dararaan kunii fi rakkoon kun kan irra ga'e oromummaa isaa tokkichaaf malee waa biraatiif miti. Kanaaf yaa jarriin beektu akkuma beektanu ofii dhufanii nama tuqan immoo aqimii hin qaban waan ta'eef keenya immoo oromoon akkuma beekamu nama hin tuqu nama xunnaan immoo dhaabbatu waan ta'eef. Kanaaf rakkoo kana jira. Rakkoo keessatti nama gatu garuu yoo obsa qabaatan malee isaan wajjiniin naannoo tokko yoo jiraatan ijoolleen keenyas asumarraa barumsa fudhatanii of eeggannoo fi gochuu qabdu. Maaliif isaan si danda'anii yookaan sirgutuuf osoo hin ta'in yookaan waan tokko sababa sitti ta'u maaliif mee agartanii mucaa kanarra sababaatti ta'anii sababa akkanatti namatti ta'uu jechaadha. Yeroo baay'ee sababa kan namatti ta'an isaani dhufanii silakkafuun dhiisanii akka nama humna qabu. Humna hin qaban. Akkas isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha du'aa hiikechanii bira dhaabbaddaa warroonni maallaqa qabdan maallaqa kechanii garii wasaappiitti dabalamtanii gargaaruu dandeechuun dikeessanuu isiniin jedha uummata qaalii Oromoon galaanaa Oromoon bakka rakkatetti waliin hin gatu wal gargaaree bakkuma tokko wali baasa waan ta'eef tokkummaa yoo qabaanne koo gaara guddaa jissuu dandeenya. Kanaaf tokkummaa kechaniin kaatanii mucaa kana akka gargaartan abdiin qaba mucaa qaxalee sabaa kana isiniin jedha. Mucaan kun karaa fuulduraatti bakka guddaa gahuu danda'a waan ta'eef mana hidhaa kana keessaa rakkoo kana keessaa ba'ee biyya isaatti galee waan tokkoon bakka guddaa akka gahu abdiin qaba. Nagaan Waaqayyoo biyya keetti si galchu rakkoo san keessa si baasee siin jira buleecha kiyya. Baay'ee tokko namatti ulfaata gaa biyyi namaa akka naannoo biyya namaa keessa yoo jiraatan baay'ee ulfaata. Kanaaf isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa gargaaradha isiniin jedha adaraa keessan